Kafuunee daawwattoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii kan biyya keessaa kan biyya alaa buloota golambaa keessa jirtan hundumti keessan nagaa keessanii ani nagaa fi fayyaa fuudha waaqayyoof haa galatu. Nagaa keessanii isin jirtu jajjabaattu maal fakkaata isin bira turtiin ana bira hundumtu bareeda waaqayyoof haa galatu. Bagammoo ayyaana buhee geessanii isinin jedheera. Baga walumaan geenye jedhee kaleessallee ilaalaa tureera baay'een keessan baga geessan jechaa turtaniittu. Baga geessan isiniin jechuu jaaladha kan biyya keessaa kan biyya alaa jirtu nagaa keessan jajjabaattu. Waaqayyo isin haa eebbisu warri maatii naaf taatanii na jajjabeessaa jirtanii warri sheer gootanii warri koomentii kennitanii jabaadhu naan jettaa jirtan galatooma galata guddaa na biraa qabdu. Waaqayyo isin haa eebbisu ammallee sheer naa godhaa subscribe naa godhaa maatii naaf ta'a na jajjabeessaan isiniin jedha. Warri na jajjabeessaa jirtan immoo waaqayyo isin haa eebbisu kanuma walitti eebbifamaan isiniin jechuu barbaada ammallee sheer gochuudhaan na jajjabeessaa maatii naaf ta'a isiniin jechuu barbaada. Amma immoo marsaa arfaffaa wanta fuula keenya dibannu waan addaa tokko qabadhee dhufee jira. Walumaan deemnee hojjenna maal akka ta'e isaa walumaan argina. Waluma wajjiniin deemnee gara hojii isaatti waluma wajjiniin darbina maal akka dibannu maal akka itti dabalu waluma wajjiniin ilaalla waluma wajjiniin darbine hin hojjenna waluma wajjiniin turtii gaarii waliin qabaadhna. Na hordofaan isiniin jedhaa like gochuun jammaraa comment godhaa maatii naaf ta'a share godhaan isiniin jechuu barbaada. Walumaan gara hojii isaatti darbina. Kun waluma wajjiniin hojjenna as inqulaalii tokkotu jira. Inqulaalii firee tokko qopheeffadheera. Loomii gimmaasha qopheeffadheera. Asitti immoo kunoo akkuma argitan baaziliinii jechaadha. Kunoo baaziliinii qopheeffadheera. Kana sadaniin hojjetadha jechaadha. Kunoo baaziliiniidhuma kan itti galgala dibannee bullu jechaadha. Fuula keenyaafis baay'ee faayidaa guddaa qaba. Waluma wajjiniin hojjennaan isiniin jedha. Silaan harka tokko ta'eef baay'ee naam intiniin jedhu naan tamacha'u. Kunoo haala kanaan cabsattaniit intinii jettu. Loomiin immoo kunoo intinii kana isa diimaa isa kana keessaa fuuna fuula keenyaaf nu fayyadu waanta ta'eef inqulaalii kunoo isa diimaa kana keessaa fuuneetu isa adii bichaa isaa dibanna. Isa diimaa keessatti nan bibnu. Adii isaa bichaatu nu fayyada. Fuula keenyaaf adii bichaa fayyadamna. Kunoo diimaa isaa keessaa fuudhee gateeraanii amma xiqqoo malee tukeetti namni kun akkuma argaa jirtan keessaa fuudheera. Amma loomiin itti godha. Kunoo waluma wajjiniin na argaa jirtu. Kunoo loomii akkatti itti cuunfattu. Haala kanaan sirriitti loomii keessan itti cuunfattaniitu. Loomiin immoo maaliif nu fayyadaa jechuu dandeessu? Fuula keenyatti finnisa yaa'uuf. Akka fuula keenyatti finnisni yaani dhowwaa tokko immoo fuula keenya lallaaffisuudhaaf fuula keenya haxxaarree bareechuudhaaf nu fayyada jechaadha loomiin. Inqulaalii fi intiniin immoo maal nu fayyadaa jechuu dandeessu? Kunoo kan amma kana ga'u intiniitti godhattu baaziliinii. Baaziliiniitti godhattu isaan booda waliin rukuttuun kunoo akka kana argaa jirtuuni. Akkasitti sirriitti waliin rukuttaniitu itti fayyadamtu. Fuula keenyaaf baay'ee filatamaa baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuuf taanaan inqulaalii loomii baaziliinii baay'ee fuula keenya laaffisuudhaaf fuula keenya addeessuudhaaf baqadhanne keenya lallaaffisuudhaaf fuula keenya sirriitti haxxaarree nu bareechuudhaaf baay'ee filatamaadha. Inqulaalii firee tokko fayyadamtu. Loomii gimmaasha ammoo isinitti agarsiise baaziliinii xiqqootti dabaltu isaan booda fuula keessanitti dibattu. Edda fuula keessanitti dibattan immoo daqiiqaa meeqa ofirra tursiisnaa? Daqiiqaa meeqa ofirra tursiifnee immoo dhiqachuu dandeenya jechuu dandeessu. Abbaan sunitti tolee haalli gola keessa jirtanis hin mijatee amma sa'aatii tokko walakkaa ofirra tursiisuu dandeessu. Warri isiniif hin mijanne immoo sa'aatii walakkaas ofirra tursiistaniitu dhiqachuu dandeessu. Maaliif akka sa'aatii qabdanitti jechaadha. Akka sa'aatii qabdanitti amma sa'aatii waan hin qabuuf sa'aatii tokko walakkaan ofirra tursiisa. Isaa booda nan dhiqadha. Isaan booda saamunaatti fuula dhiqadhu qaba waanta ta'eef kophaatti waan hin qabuuf saamunaatti fuula dhiqadhu sanaan nan dhiqadha. Nan dhiqadhe immoo homaa ittiin godhu. Kanaafiyyuu haala kanaan sirriitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Eeggisa tokko itti fayyadamne yoo dhibne gatii nuuf hin qabu. Deddeebinee itti fayyadamne
nu fayyada. Kanatti gatiin baafnu mana keessa jirru keessaa firee tokko fudhannee itti fayyadamuu dandeenya. Itti fayyadamaa ilaalaa fuula keessanitti warri finnisni yaa'e isin cannaqu warri fuulli keessan gurraacha'ee mungkin immoo fuulli koo maaliif jajjabaataa warri jettan kun furmaan isaa kanadhaan isiniin jedha. Hinqulaalii fi loomii fi baaziliin itti fayyadamaan isiniin jechuu barbaada. Amma akkamitti dibannaa jechuu dandeessu. Fuuluma keessanitti yeroo dibattan intaniidhaan buruushiin dibachuu dandeessu. Harka keessaniin dibachuu dandeessu. Akkasinitti toletti dibachuu dandeessu jechaadha. Kana yeroo guyyaadhaan hin dibadhatoo hin taane guyyaa sadiin itti fayyadamaa jechaadha. Guyyaa sadiin itti fayyadamaa fuula kootiin maaltu akkam godheera jedhee ilaalaa sirriitti akkas waliinaa. Akkamitti fuula keessa irratti wixxeetii isaa argaa ilaalaa maal akkasinii godhe ilaalaati itti adeemaan isiniin jedha. Waluma wajjiniin dibanname ammas. Waluma wajjiniin fayyadamna jechaadha. Akka itti fayyadamtan haala kanaan jechaadha. Kunoo haala kanaatiin itti fayyadamtu akka inni isinirratti intiniin jenneef kunoo haala kanaan sirriitti buruushiidhaan intinii gootu. Harkaanis dibachuu dandeessu. Waanuma qabdanii waanuma qabduun inni dibachuu dandeessu isinii. Ani kunoo haala kanaan dibadhaa. Haala kanaan hin dibadheen itti fayyadamaa jechaadha. Haala kanaan hin dibadhaa itti fayyadamaa. Kunoo haala kanaan itti fayyadamaan isiniin jedhaa. Loomiin fuula keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Hinqulaaliin illee akkasuma baay'ee fuula keenyaaf bareedaadha. Fuula keenya lallaaffisuudhaaf, fuula keenya bareechuudhaaf finnisni warri nuti ba'ee nu cannaqoo baqa zummidhee fuulli keenya kan nu gugurraacha zummidhee immoo darbee bugurii waan sagalee kan nurratti yayyaa'uuf baay'ee nu fayyada jechaadha. Ani baay'ee itti fayyadameera. Isinillee itti fayyadamaa ilaalaa. Otoo itti hin fayyadamiin nama fayyadu ofumaa dibatti jettanii hin ilaalina. An ofirratti argeetan kunoo isin fuulduratti dibachaa jira. Kuni waan nu miidhu tokko hin qabu. Loomiinis waan nu miidhu hin qabu. Hinqulaaliinis waan nu miidhu hin qabu. Suma nyaannudha waanta ta'eef wanta nu miidhu tokko hin qabu. Baaziliinis immoo suma dibannudha waanta ta'eef walitti maknee yoo dibanne fuula keenyaaf baay'ee gahaadha. Keessatti baay'isee nama addeessalleedha. Baqa waan fuulli keenya sirriitti lallaafan baqa fuulli keenya hin jajjabaata yoo ta'e baay'ee fuula keenya nu laaffisuudhaaf gahee guddaa taphata. Baqa fuula keenya illee nu waxxaarra'uudhaaf akka intinii jedhu jechaadha. Fuulli keenya akka bareeduuf. Ani guutummaa fuula kootiin dibadhaa. Haala kanaan kun akka haala kanaan maasaajii godhaa. Edda maasaajii godheetii ka'ee booda sa'aatii meeqan ofirra tursiisaa. Sa'aatii meeqan immoo maasaajii godhaa. Baay'isaan maasaajii gochaa tura. Baqa fuulli koo dhaqeetu seeraan naa bareedaa. Duraan fuulli koo akkas miti ture. Funyaan koo kanarratti na gugurraacha. Sababni isaa maaliif yeroo nyaata hojjennu zayitiin misilanti nutti dhuuf immoo sababa aduutiif baay'ee aduun danda'u. Aduun baay'ee na gurraachessa ture. Amma garuu iddoo kana dibachuu jalqabeeti rabbiif galannaa ga'u baay'ee tokko naa ta'eera. Baay'ee itti fayyadamee argeera. Isiniin jedhaa isinillee itti fayyadamaa. Sirriitti itti fayyadamaan isiniin jedhaa. Faayidaa guddaa qaba fuula keenyaaf. Faayidaa guddaa baay'ee fuula keenya laaffisuudhaaf, fuula keenya bareechachuudhaaf. Meekaappii biraa chaappistikii minamini nuun barbaachisu kun. Mana keessatti kan gatii baafnee waan sagal bitannee meekaappii dibachuu nuun barbaachisu. Maaliif sababni isaa kana yoo dibannee guyyaa sadii yoo dibannee baay'ee furmaata irraa arganna. Ganaa suuqitti birrii keenya baafnu manatti gatii xiqqoodhaan bitannee itti fayyadamuu dandeenya. Yoo bitu baannes immoo kanuma isaan bitanitti fayyadamnaan isiniin jedhaa. Itti fayyadamaa daawwattoota koo. Itti fayyadamaati ilaalaa. Otoo itti hin fayyadamiin nun fayyadu hin jedhiinaa. Isin fayyadaa itti fayyadamaan isiniin jedhaa. Yoo itti fayyadamtan baay'ee maasaajii yoo gootan fuula keessanitti baay'ee tursiistan baay'ee isin fayyadaa. Yeroo dhiqattan immoo waa biraatiin dhiqatu otoo hin taane saamunaa fuula keessanii kanuma kophaa qabdan jechaadha. Saamunaa fuula keessaniitiin dhiqattu. Fuula keessan edda saamunaadhaan dhiqattan waa biraa hin dibattanii deemtanii baqa akkasumatti turtu. Isaan booda fuulli keessanii isinii bareedaa. Sirriitti fuulli keessan isinii faxxaarraa. Shiffittaan garaagaraa kan isinitti yaa'illee isinirraa balleessaa. Itti dibadhaati ilaalaa. Baay'een keessanillee shiffittaan nutti yaa'ee jira. Akkamitti minaamin warri jettaniif kunoo isinii qabadhee dhufeera. Loomii fi hinqulaalii fi baaziliinii fayyadamaa. Fuula keenyaaf baay'ee gahee guddaa taphataa. Fuula keenyaaf baay'ee furmaata guddaadhaan isiniin jedhaa. Barumsa koo har'arraa waa baay'ee barattu jedhee yaada.
akkaataatti loomii fi inqulaalii fi baaziliin walitti hojjetatan kunoo isiniif qabadhee dhufeera. Amma marsaa itti aanutti walitti deebinutti immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa. Kan biraa irratti illee isiniif nan hojjedhaa. Isinis illee na jajjabeessaa, koomentii godhaa, sheer naa godhaa, laayik gochuudhaan jalqabaa. Maatiif naaf ta'an isiniin jedhaa. Mee walumaan ilaalla akkamitti akka dhiqannee yeroo dhiqannee maal akka inni fakkaatu immoo walitti deebinaan. Kunoo deebi'ee dhufee jira. Kunoo haala kana yeroo dhiqannee akkamitti akka bareedu argitu. Kunoo akkamitti akka bareedu sa'a tokko walakkaa ofirra tursiifnee yeroo dhiqannu baay'ee kunoo akkasitti fuulli keenya baay'ee bareeda. Fuulli keenya baay'ee lallaafaa. Kunoo haala kanaan fuulli keenya baay'ee bareeda. Fuula keenya irratti wantumti tokko illee wanti hafu tokko hin jiru. Kunoo ani lafa kana irratti baay'ee na gurraacha'aa ture. Fi kunoo naannaa kanatti gugurraacha'eetu natti yayyaa'a ture. Amma galata Waaqayyoo umtuun irra hin jiru itti fayyadamaati ilaalaa. Kunoo haala kanaan amma kunoo tsadaa jedhee bahee jira. Dibadhee fuula koo bareechadhee jechaadha. Isinillee itti fayyadamaa, laayik naa godhaa, sheer naa godhaa, na jajjabeessaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan turaa. Baay'een isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa. Baay baay.